ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. مبروك 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 مبروك، ألف ألف مبروك. أستاذ حمزة تكلو، بقى جمدتني بقى قيات كيسني جيتني ورا بلا دچا دچا ilmaan illee horaa jireenya hanga isa dhumaa wajjiniin turaa wajjiniin dullooma arrii filadhaa. Mabruuka misirroon lamaan baga wal argattanii baga guyyaa cidha keessanii guyyaa gammachuu keessanii baga rabbiin ittiin isin gaye. Maasha Allah baarakallah alaykumaa wajama'a baynakumaa. مبروك ألف مبروك ألف ألف مبروك إسنين جنة جرى مسرور لمان بقى جمدني بقى جيسني بقى جمدني إسنين جنة جرى أستاذة بقى جمدن الردي بسام بقى جمدني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمدوتا في جالتمدوتا وردفتوتا يوتيوب channel كي جلت أرقمتن. Welcome hundi keessanuu ashama harka fuuni alaafii keessaa xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne hundumti keessanuu baganaaf jiraattanii hordoftoota kiyya nageenya kiyya qilleensumarraan isin haa ga'u. Baganaaf jiraattanii isiniin jedha faamilii kiyya warroonni jalqabarraan ammana hordoftanii hedduu naaf galatoomaa laayikii gootanii sheerii gootanii jajjabistan naaf galatoomaa. Ammallee viidiyoon kiyya osoo hin turre laayik gochuu hin dagatina. Warri haaraa dhuftan immoo ani haa dhufuu baga nagaan dhuftanii gama YouTube channel kiyya isin simadhee jira. Noora manni kun mana keessanii laayikii godhaa. Viidiyoo haga daqiiqaa 10 illee taatu daawwadhaatii subscribe godhaatii na jajjabeessa isiniin jedha. Channel kun channel keessanii. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kaardhaa waa'ee ustaaz jedha. Ustaaz Hamza Takluuti. Maasha Allah tabaarakallah. بارك الله عليكما وجمع بينكما. مبروك مبروك جوزين. مبروك عليكم جنة جرة بقى ربين التين سنجي ilmaan hedduu horaa wajjiniin tura wajjiniin dullooma arrii wajjiniin filadhaa. Jireenya keessan jireenya gammachuu jireenya mi'aawaa jireenya aara galfii jireenya hanga xumuraa wajjin jiraatan rabbiin isinii haa taasisuu jenna. بارك الله عليكما وجمع بينكما. مبروك 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 مسرور لمان بقى جمدني دچا دچا ردي بسا ورا بلا هرا بلا ilmaan heddullee horaa dagaagaa. Mabruuka isiniin jennee jirra. Hedduu tokko das nama jedha jedha Ustaaz Hamza Takluu hedduu tokko nama gammachiisa. Maatii isaa aanaa liifirootan isaa jedha gaarii jedha bareeda dabarsee jira. Hedduu tokko namatti tola. Maasha Allah tabaarakallah. Baga rabbiin ittiin ga'e baga rabbiin gammachiise. Cidha jechuun guyyaa gammachuu lammataatii. Hedduu tokko isiniif gammannee jirra. Baga rabbiin ittiin isin ga'e baga rabbiin isin gammachiise. Misirroon lachuun baga gammaddanii isiniin jennee jirra. Baga rabbiin isin gammachiise. Wallaahi gammachuun keessan fiixaa haa baatu. Rabbiin hajaa muraada isiniif haa guutu. Horra ilmaan hedduu wajjin horee dagaagu rabbi isinii haa taasisu. Mabruuk isiniin jennee jirra. Gammachuun keessan gammachuu kennaa isiniin jedha Ustaaz Hamza. Baga gammadanii akkasuma hiriyoottan Ustaaz Hamza hunduu keessanuu baga walumaan gammanne. Gammachuun muslima kamiituu gammachuu kennaa. Nus hedduu tokko gammannee jirra. Maasha Allah tabaarakallah jennee jirra. بارك الله عليكما وجمع بينكما بالخير. مبروك من النار. بارك الله عليكما وجمع بينكما بالخير. مبروك من النار. بارك الله عليكما وجمع بينكما بالخير. بارك الله عليكما وجمع بينكما بالخير. مبروك لنا. بارك الله عليكما وجمع بينكما بالخير. مبروك لنا. بارك الله
عليكما وجمع بينكما بالخير. hedduu tokkoon gammadee sargii nama kamiyyuu jedha nama kamiyyuu osoo baarakallaa aleekumaa wajamaa beeynakumaa hin jenne bira taruun jaaladhu. Kanaafuu hundi keessanuu baarakallaa aleekumaa wajamaa beeynakumaa mabruuk horaa bulaa dachaa jedha keessan jedha gammachuu jedha gaarii isiniif haa ta'u. Akkasii jechuun kan jedheefillee ajirii qabaa abbaa jedhaafillee akkasuma ajirii qabaa. Barakallah alaykum wa jama'a bainakum bil khair jechuun ajirii guddaadha. Wallahi rabbiin isaan gammachiisu dargaggoo keenya hunda shabaaba keenya hunda rabbiin ittiin haa ga'u gammachuu jedha. Gammachuu isa lammaffaa kana rabbiin nama hundaa simachiisu shababan keenya dargaggoon keenya baga gammaddanii walumaanu ana ahli firoottan maatiin isaa hiriyoottan isaa kulliin baga gammaddanii hedduu tokko gammachuu caaltu rabbi dabalee isiniif haa kennu. Jireenyi keessan jireenya gammachuu jireenya ilmaan hedduu itti argattan jireenya aara galfii rabbiin isinii haa taasisu. Hedduu tokko gammannee jirra. Gammachuun keessan itti hafuufu kana fakkaata. Guyyaan gammachuu jedha Ustaaz Hamzaa Takluu hedduu tokko namatti tola. Akkuma argitan hundi keessanuu baay'ee tokko haala ajaa'ibaa haala bareedaa ta'een dabarsanii jiranii hedduu tokko namatti tola. Maashaallah tabaarakallah. Akkuma jedha asiin dura hiriyoottan isaa hedduu dabarsanii ittiin illee dabarsee jira. Maashaallah wallah hedduu tokko namatti tola. Baga rabbiin ittiin ga'e rabbiin jireenya bareedaa jireenya mi'aawaa isiniif haa godhu. Jireenya ilmee likkii keessan wajjin dulloomtanii jechuudha. Rabbiin akkasii isinii haa taasisu. Maashaallah deebana baga geettanii horaa dachaan horaa ilmaan irraa akka hootatti taraa isiniin jenna. Eebba bareedaa eebba umrii wajjin dheeradhaa umrii dheertuu fayyaa bareedduu jiru bareedduu rabbiin isinii haa taasisu. Bultii gammachuun ijaaramte gammachuun xumuramtuu rabbiin isiniif haa godhu. Maashaallah tabaarakallah. Hedduu tokko namatti tola. Maashaallah haalli guyyaa jedha isaanii kana fakkaata. Obboleeyyan kiyya hordoftoota kiyya gammachuun nama kamitu gammachuu kenna kana fakkaata jennee jedha Ustaaz Hamza Takluu. Hedduu tokko waan nama gammachiisuun das nama jedhuun dabarsanii jiranii. Egaa hordoftoota kiyya warroonni jalqabarraa hanga ammaa afaan turtanii viidiyoo kana dhageeffattanii hedduu tokko naaf galatoomaa. Viidiyoo warri seentanii ilaaltan laayikii gochuu komentii argisan barreessuu hin dagatinaa. Itti hafuuf yaadni keessan haamileen keessan hedduu tokko na jajjabeessaa jirtanii naaf galatoomaa. Subscribe illee godhaa jirtanii baarakallah fiikum jazaalakum khayran. Namni naman galateeffanne rabbileen galateeffanne homaayyuu miti galanni keessan guddaadha. Wallahi rabbiin jazaa isiniif haa deebisu harka keessan fayyaa isinii haa kennu. Hedduu tokko naaf galatoomaa argaa jira kana jajjabeessitanii jabaadhu jettanii wallahi haamilee tokko naa taatanii komentiin keessan laayikiin keessan haamilee guddaa naaf ta'a jechuudha. Wannummaan dalagaa jiru kun hangam takka hordoftoota kiyya biratti fudhatama guddaa qaba. Hangam takka hordoftoota kiyya gammachiisaa jedhaanillee yoo isin na simattanii jabaadhu jettanii komentii naaf barreessitanii na jajjabeessitanii bakka akka kaduraa caalaa komentii keessan san laalee akka kaduraa caalaa jabaadhee dalaguu na taasisa. Akkasuma hunda keessanuu namni nama komentii gaarii yaada gaarii isiniif kenne wallahi haamilee siif ta'a namni sun jechuudha. Jabaadhu hojjedhu siin jechuu isaati namni sun jabaadhu jedhee yoo komentii sii barreesse jabaadhu ammallee akkanuma itti fufii. Akkasuma wanni dogongorre yoo jiraatillee haamilee kiyya obboleeyyan kiyya jechuudha. Viidiyoo keessatti ilmi namaa waa dogongoruun isaa hin hafu. Ilmi namaa kamiyyuu ni dogongora kullu banii aadam kaxaa jedha. Dogongorri yoo jiraatillee waan akkanaa dogongortanii jirtanii waan akkanaa sirreeffadhaa jedhaati. Nu gorsaa isiniin jedha ilmi namaa dogongora hin dhabu. Akkasii faamilii kiyya wallahi hedduu galatoomaa na jajjabeessuun keessan haamileedha. Ammallee akkanuma na jajjabeessaa abshiraa anillee du'aa isiniif godhaa jechuudha.
chaayinaala kiyya na jajjabeessitanii yaada gaarii naaf kennuu keessaniif hedduu naaf galatoomaa. Yaadni gaariin haamilee gaarii namatti horaa jechuudha. Akkasii ammallee akkasuma ni jajjabeessa yoo isin cal'istaniituma na laaltan wannummaan ani hojjedhu kunu nama biratti fudhatama hin qabu, nama biratti jaallatama hin qabu. Abboo wanuma kana dhiisuu namaan jetti qalbiin akkasii. Nama akkas jedhu miti nama gammadee itti fufee fuuldura deemee dalaguu Rabbiin haa taasisu. Kanaaf isin yaada keessan barreessaa, yaada keessan komentii jala kaa'aa. Yoo dogongorreellee dogongortee jedha, yoo tolchinellee jabaadhuma jedhaati akkuma keessa san komentii barreessaa hundi keessanuu. Akkasii hanga ammaa namni tokko waan badaa hin dubbatee hin beeku. Maasha Allah tabarakallah faamilii kiyya faamilii jaalalaa faamilii kabajaa jechuudha. Hedduu kabajamaa hedduu jaallatamaa kabajatu isiniin mala faamilii kiyya guyyaa takka jecha hin taane naqeexxanii hin beeytanii bakka gizee mara komentii kiyya jala laalaa jechuudha. Wallahi hedduu galatooma kabajamaa Rabbi isin haa kabaju nama kabaje Rabbi isa haa kabaju bakka guddaan isin haa ga'u waan yaaddaan Rabbiin muraada ittiin isin haa ga'u. Shabbaabban keenya dargaggoo keenya kan fuudhin illee Rabbiin yeroo gabaabuu keessatti Rabbiin intala saaliyaa intala imaana qabdu tan Rabbiin sodaattu ta obsitee jireenya hunda obsiteetiin bultu Rabbi isiniif haa kennu. Akkasuma shamarran illee Rabbiin dhiira gaarii dhiira imaana qabu kan Rabbiin sodaatu akka haadhaaf abbaa Rabbi isiniif haa kennu. Akkasii bultii teessan bultii ijaaramtee gad dhaabbattu Rabbi isiniif haa kennu. Rabbiin isin ijaaree immoo isin hin diigini. Shabaaba fuudhu maraafuu kof dura fuudhu yaadu maraafuu dubartiilleen dhiirrillee hundi keessan obboleeyyan kiyya Rabbiin bultii isa hanga dhuma arri wajjin filattan ilmaan hedduu wajjin hortan bultii isa du'a malee wanni takka gargara nama hin baafne bultii akkasii isinii haa kennu. Rabbiin bultii har'a olii ijaaratanii borummoo olii kan Rabbiin bultii akkasiisan isinirra haa qabu ganamu isin ittiin fidini. Inshaallah Rabbiin jaalalaa fi kabajallee Rabbiin isiniif haa kennu jechuudha. Namni yoo jaalalli jiraate yoo kabajaa walii jiraate bultiin isaa sun akka siidasitti gad dhaabbatti jechuudha. Ka dhiirallee waliif obsee ka dubarallee waliif obsee irra taree Rabbiin bultii teessan akka nama siidaan gadi yoo dhaabame amata dheeraaf ta'a jechuudha. Akkasuma bultii teessanillee Rabbi akka isaa godhu Rabbi hajaa muraad isiniif haa guutu. Rabbiin sadarkaa guddaa darajaa guddaa Rabbi isiniif haa kennu. Faamilii kiyya hedduu naaf galatoomaa galata keessan hangana jedhee ibsuu hin danda'u. Naaf jiraadhaa Rabbiin jazaa isinii haa deebisu na jajjabeessuu keessaniif faamilii naaf ta'uu keessaniif hedduu tokko naaf galatoomaa. Viidiyoon kiyya karraa kawaayee sirna Ustaaz Hamzaa kana fakkaata hedduu naaf jiraadhaa naaf galatoomaa waan na jajjabeessitaniifi jedha Ustaaz Hamzaa kana fakkaata waan hedduu tokko nama gammachiisudha maashaallahi. والله ما شاء الله وانا هيدو تكونوا ماشي سورة ما شاء الله تبارك الله ربنا مراكنا الدين هاجو وان باقي تقدسنا مجدو اسم الله ربنا الدين هاجو ان شاء الله سرني قايلة إساني سرنا قايلة قمتشو كفيتا باو اسك أزل عالمي وجنجرات الربي هاتا سيسوبي كان فيديو كارا أسمرت أمورا haga viidiyoo biraatii walitti deebinutti faamilii kiyyaa hedduu tokko naaf galatoomaa turtii gaarii isiniin jedha. Bye bye my family.